oduu gammachiisaa fi taatee bara 2017 Itoophiyaa keessatti mudatan ijoo isaa irratti har'a waan qopheeffanne qabna. Burkina Fasoon lammiilee Afrikaa hundaaf viizaa bilaashaan birrii tokko osoo hin baasin akka biyya isaanii seenan ajaja dabarsee jira mootummaan biyyattii jechuudha. Kuni baay'ee waan namatti toluu fi hedduu kan nama gammachiisu jechuudha. Burkina Fasoon Afrikaanota gara biyya isaaniitti imalanii kafaltii tokko malee jechuudha viizaa firii kenniteef akka isaan biyya Burkina Faso seenanii hojjetan jechuudha. Afrikaa hundaaf eeyyama laattee jirti. Bal'inaan isin bara 2017 wantoota ijoo ta'an keessaa tokko dubbii falmisiisaa Tiraamp waa'ee hidha haaromsaa dubbatanidha Itoophiyaa keessatti jechuudha. Akkasumallee dubbiin isaanii kuni lammiilee mufachiisee ture. Masriin garuu gammaddee Itoophiyaan kanuma keessa immoo hidha haaromsaa guddicha laga Abbayyaa eebbisiisiftee turte. Maal dubbate Tiraamp? Akkasumallee dubbiin Tiraamp sun akkamiin Masrii gammachiisuu dandeesse? Lammiileen hoo dubbii falmisiisaa Tiraamp dubbate kana akkamiin itti gadduu danda'an yookaan akkamiin itti mufatuu danda'an? Dhuma irratti osoma kun kanaan jiru osoo Masriin itti gammaddee jirtu osoo Tiraamp waan akkasii dubbataa jiru Itoophiyaa Prime Minister Dr. Abiy Ahmad akkamiin Abbayyaa eebbisiisuu danda'e osoo rakkoon gamaa gamanaa itti jirtu qiqqiroo kana gidduu taa'e akkamiin akka Abbayyaa kana eebbisiisuu danda'e irratti illee waan qopheeffanne qabna. Daawwattoota keenya akkam jirtu baga irra deebin gara chaanaala Oroomaan dhuftan namoonni haaraa taatan fuula chaanaala keenyaa guyyaa guyyaan oduu waqtaawaa haala yeroo irratti hundaa'e argatuuf jechuudha. Subscribe godhuun akkasumallee viidiyoo laayikii godhuun hiriyoota keessan biraan gahaan Afrikaanota hundumaafuu Itoophiyaa dabalatee jechuudha. Baay'ee oduu gammachiisaadha jechuudha. Mootummaan Burkina Faso Afrikaanota gara biyyattii imalaniif kafaltii tokko malee akka viizaan kennamuuf beeksisa baasee ture jechuudha. Guyyaa dheengaddaa jechuudha. Daawwattoota keenya kalee ifoomsanii turan jechuudha. Biyyattiin viizaa bilisaa kan eeyyamteef imala daawwattoota si'eessuu fi sochii shaqaxoota gara garaa jechuudha akka saffisiisuuf haala mijeessuudhaaf kan jedhamee ture jechuudha. Waa'ee viizaa kanaan kan wal qabatu jechuudha. Ministeera nageenya Burkina Faso Muhammadu Sanaa yeroo kana kan eegale lammiilee biyyoota Afrikaa gara Burkina Faso dhufan irraa kafaltii tokkollee hin eegamu jechuun ibsa baasee jira jechuudha. Kunis karoora hoogganaa waraana biyyattii Kabent Ibrahim Traoré keessaa tokko akka ta'e ibsamee jira jechuudha. Rakkoon Afrikaanota furamuu qaba jedhanii waan amananiif jechuudha. Warri Burkina Faso kuni akka mallattootti kan imalu Traoreen adeemsi viizaa bilisaa eenyummaa yookaan eenyummaa isaanii kan mirkaneessu jechuudha. Akkuma beekamu biyyoota Burkina Faso kana qofa osoo hin taane jechuudha. Amma durallee yoo kan yaadatan tahe jechuudha. Asiin dura biyyoonni akka Jarmanii, Rwaandaa fi Keeniyaa akkasumallee biyyoonni garaagaraa jechuudha. Imaltoota Afrikaatiif viizaa bilisaa eeyyamuun ni yaadatama jechuudha. Daawwattoota keenya har'a gaammoo Burkina Faso illeen haala saniin jechuudha eeyyamteefii jirti. Kun immoo hedduu kan namatti toluu fi hedduu waan nama gammachiisudha jechuudha. Kanumatti xumurra jechuudha. Waa hedduudha fakkeenyaaf wanti viizaa kana keessatti dubbatame waan hedduudha. Walumaa galatti lammiilee Afrikaanota keessa jiran hundumaafuu jechuudha viizaan firiin Burkina Faso biyya Burkina Faso seenanii akka hojjetaniif jechuudha. Rakkoo irraa baraaruuf jechuudha. Carraa kana mootummaan Burkina Faso akkuma beekamu kan yeroo ammaa muudamee bara 2025 kana keessa akka malee leellifamaa ture jechuudha. Jaala Tiraamp kan tahe waan kana eeyyamanii jiran jechuudha. Meegaa dhugaa taati fi soba taati ni eenna walumaan jechuudha bubbullee. Kanumaan xumurree keessaa baana jechuudha. Daawwattoota keenya kanatti aansee jechuudha. Taatee bara 2017 jechuudha Itoophiyaa keessatti ta'e waa'ee Tiraamp hidha laga Abbayyaa irratti dubbatee fi akkasumallee muummichi ministeera Abbayyaa eebbisuu fi akkasumallee dhaadannaa Masrii fi kanaan wal qabatee jechuudha waan qindeeffannee fi waan taazabne waan gulaallee qabna gabaabsineetuma isinitti himna jechuudha. Daawwattoota keenya hidha haaromsaa fi dubbii Tiraamp kanaan wal qabatee jechuudha. Itoophiyaan hidha haaromsaa ijaarsa isaa bara 2011 laga Abbayyaa irratti ijaaruu eegaltee waggaa
kudha afur kan itti fudhate jechuudha. Isaan dura osoo Abiyyillee aangoo hin qabatin dura eegalame waan ta'eef walumaa galatti waggaa kudha afuritti xumuruun eebbaaf akka qopheessite ni beekama jechuudha, ni yaadatama jechuudha. Daawwattoota keenya hidha guddicha Itoophiyaa fuulbana kana keessa eebbifamu mormiin gama adda addaatiin mudatuun isallee ni yaadatama jechuudha. Mormii kana keessa immoo osoma jiru eebbaaf dhiyaatuun isallee ni yaadatama jechuudha. Jechoota biyyoonni ollaa gamaa gamana mootummaa Itoophiyaatii fi bishaan kanarratti daddarbatan keessaa tokko ijoo dubbii kan ta'e Masriidha jechuudha. Maal jedhaa turte Masriin bishaan tuna jala hir'ata sodaa jechuun waggaa kana guutuu ijaarsa isa duraa akka dadhabuuf akkasumallee akka Abbaayaan kun hidhamee galman geenyeef waa hedduu hojjetaa turte garuu hin milkoonneef jechuudha. Hunda caalaa kan nama ajaa'ibsiisee akkasumallee ammoo yaaddota pirezidaantii USA Doonaald Tiraamp dhiyeessanii turanidha jechuudha. Akka malee kan nama dhibu jechuudha. Tiraamp irraa deebiin hidha haaromsaa maallaqaan tumsuu dubbatanii turan jechuudha. Akkasumallee Masrii fi Itoophiyaa waliif galchuu keessatti jechuudha hirmaannaa olaanaa akka taasisaniif ammaas akka itti ijaaran dubbatanii turan jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa himannaa pirezidaantii US irra deddeebiin jechuudha hidha Abbayaa Ameerikaatu maallaqaan tumse jedhanii dogoggora jechuun dubbii kennanii jiran jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo erga Tiraamp dhimma hidha haaromsaa akeekuun dubbatanii booda jechuudha ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaadar US Finfinnee jiru jechuudha waliin mari'atanii turan jechuudha. Waajirri qindeessan pirojektii hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa deeggarsi maallaqaa biyyi biraa ijaarsa hidhachaaf yookaan hidhachuuf jechuudha kan laate hin jiru jechuunis himatee jira jechuudha. Biyyoonni biraa hidha Abbayaa kana gargaarsa waan tokko fi biyyoonni biraa tokkolleen kan laate hin jiru jechuun himatee jira jechuudha. Ibsicha miidiyaaleef kan dhiyeessan jechuudha hojii geggeessituu itti aantuu waajiricha aadde Fikireet Taamir jechuudha. Pirojektichi gama faayinaansiin mootummaa fi akkasumallee uummataan dhibbeentaa 100 humna ofiitiin jechuunis gargaarsa ta'ee liqii biyya alaa malee ijaarame jechuunis dubbattee jirti jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo dubbiin Tiraamp dubbate sun egaa hedduu namootallee mufachiistee turte jechuudha. Namoonni hedduullee itti mufatanii akkasumallee qaama mootummaarraa kan ta'elleen hedduu wal harkallee fuudhaa turan jechuudha. Ijoo dubbii kan taate isii kana jechuudha. Akkasumallee Masriin yeroo hedduu jechuudha yeroo tokko bishaan tuna jalaa hir'ataa yeroo tokko nan dhayaa nan cabsaa Itoophiyaan daaraa taatii waa hedduu haasaa turte garuu muummichi ministeeraa waan sanillee gurra osoo hin kennini kanuma keessa osoo rakkoon gamaan gamana amma gaafa eebbifamu Tiraamp deebi'ee maal jechuudha akka waan silaa inni akka yaada isatti jechuudha Abbaayin Masriillee qoodamee Itoophiyaallee hidhattee gamaan gamanaa jechuudha bishaan san akka walqixatti itti fayyadaman barbaade jechuudha. Masrii bira goree Itoophiyaallee waan gargaaru fakkaate garuu muummichi ministeera san hunda jalaa didee gurra irraa cufate waa meeqa irraa kute akkuma beekamu biyya keenya irraa gargaarsa hedduu irraa kutee ture. Gargaarsa sanillee namni gurra kenne hin jiru biyyi keenya gaanii beektan firii mukaa nyaatee jiraata dantaan qabu gargaarsa biyya alaatiif warruma mootummaa ta'e malee hawaasaan miidhame malee jechuudha. Haala saniin jechuudha biyyi ikoonomiillee yoo kufte bishaan Abbayaa har'a hidhamee madda galii biyya Itoophiyaa guutuuf tahee jira jechuudha. Kun muummichi ministeeraa osoo mootummoonni gamaan gamanaa Eritiraallee osoo itti dhaaddattu akkasumallee Sudaanillee osoo itti dhaaddattu Masriin silaa dhiisigaa Ameerikaan waan hundinuu osoma gamaa gamana jiru kiyyoo diinaa kana hunda keessaa eebba bishaanii gaafa inni Abbaa eebbisuuf ol ka'u addunyaan guutuu wal harkaa fuutee iyyaa turte dinqisiifannaa keessa seene jechuudha. Hundaafuu hedduu kan nama ajaa'ibsiisu jechuudha. Dhugaa rabbiiti waan hin hojjetamtu hin dalagamtu bakka hin geessu jedhanii yaadamaa turte haala saniin galma ga'uuni hedduu kan nama gammachiisu jechuudha. Egaan daawwattoota keenya kana fakkaata oduun har'a isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Gaggabaabseetuman isiniif hime jechuudha daawwattoota keenya.